በግርግርም ዛሬም ግርግሩ አይሰለቻችሁም? ደግሞ ምንድን ነው ዛሬ? ጉድ ነው ዛንድሮስ። ዛሬ ደግሞ ፍጹሜና ኢፋ አንድ ላይ ነው ያሉት። ትናንትና እኮ ሰው ምን አሉ? እነሱ እኮ አልተጣሉም፣ ሙድ የያዙበት ነው፣ ውሸት ነው፣ ለዶራል ብለው ነው ያሉ። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ያሉ ነው። አላመኑም። እነሱ መጠላት እነሱ ግርግሩ ውሸት ነው ያሉ ነው። ሀይሚና ቡራ እንዴት ማች ለብሶ መጦ ትናንትና እንዴት ሁለቱም ማች ነው የለበሱት ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እንግዲህ እነሱ ድራማ የሰሩ ነው፣ ሙድ የያዙበት ነው፣ የኛ ላይ አልተጣሉም ያሉ ነው። እና ቡሩኬና ሀይሜ ደግሞ ተጣልተላን አይመኑኝ ያሉ ነው። እንግዲህ ማን እናመላለልሽ? እሺ እንዴት እናደርጋለን? ደግሞ ይፋ ውሸቱ ቡሩኬ ደበደበኝ ያለ ባከረዩ ያለ ያዙኝ ሊቀቁ ያለ ደግሞ ዛሬ እይቴ ወደ ቡሩኬ አትመልስ፣ ሞቼ ይገኛሉ። እይቴ አትፈልግም፣ እሱ እይቴ በሰላም ትኖርብኝ ያለ ነው። እንግዲህ እይቴ በሰላም ሊኖርክ ግን እነሱ ማል ገብተክ እንደዚህ በጠበጥ ብትብት አደረገ። ያንተ ምኞት እንደዚህ ነው። ኢመንኝ ይፋ፣ እውነቴ ነው የምልክ። ያንተ ምኞት እንደዚህ ነው። መቼም አልተሳካም። ያንተ ህይወትም እንደዚህ ነው፣ አልተሳካም። ብዙ ነገር ስንት አንተም ስንት ያዝክ ለቀክ፣ ስንት ሴቶች ጋር ሆንክ አይተል። ሁሉም ነገር አልሆንም፣ አልተሳካም ያንተም። ስለዚህ መቼም አልተሳካም ነው። ሁለቱም ፍቅረኛ ማለት ገብተህ እንደዚህ ህይወታችሁን ምስቅልቅል አወጣክ። ያንተም ህይወቱም እንደዚህ ነው ነገ ማለት ነው። ስለዚህ ሀይሜ ህፃን ልጅ አይደለም፣ ራሱ ትችላለች። የትኛ ነው የት ጋ እንደሆን ምንድን ነው ህይወቱን። ሀይሜ ህፃን ልጅ አይደለም። ከዚህ በኋላ እሷ ትልቅ ነች። ስለዚህ አትመራም አንተ ከቻልክ አሁኑም ፉን ያልክ ነው። ለምንድን ነው አትተረጋጋም? አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሸማረከቱን የመጠቃሊ መጠቃሽቲ ትርተኒ ፈያ ኬሰኒ ነጋ ኬሰኒ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ውድ ቤተሰቦች አለን እንዴት ነው ሮኬቱ? ኧረ ዘንድሮስ እውነት ነው የምላችሁ ሮኬቲን መቶ መራ ኑጣጣ ጅርት ጋ ረቢ በከ ጅርተኒት ሲናይጉ በከ ጅርተኒት ወላሂ ነብ ረቢን ነጋን ሲንባሴ ነጋን ሲናጋሹ በከ ጅርተኒት ሲናኤጉ ዱጋ ረቢ ሶዳችሳ ጋታንሴ ጋ ግሪግሪን አኩመት ፉፌ ሀራሞ ኢፋፊ ፍጹሜቱ ዱፌራ ጀቹudha ግርግሪ namoonni kaleessaa maal jedhanii hin sobu jarri lolallee hin qabanii mudiin irratti qabataa jiru malee haimeef burukeen illee wallollee akkamiin uffata ani taa tokko uffatanii dhufanii warra jedhaniitu komataniiti jiru komii iyyeeffatanii maaliif sobaniiti nuti isaan jaallanne isaan kabajne isaan dhaggeeffanne jennaan nu kabajuu didanii hin ga'u farankiin yoomittidha jedhanii himachaa jiru. Egaa namoonni gargariin hin amananitu waan mufeete iyyuu jechuudha. Garuu farankii miti qabatamaa waan lafa jirudha. Gargariin dhugaa miti kan jedhanii amananii fudhachuu dhabanii rakkatanitu jira baay'eetti. Gara indaalleen baay'ee isaanii jechuudha dhugaa dubbachuun. Garuu immoo haimee burukeen dhugaatti wal lolanii jiru. Soba miti, muudiifis miti, duraalaafis miti. Ifaanis jidduu galuunis soba miti argaa jirtu. Parankiidha jettu malee parankii miti kun qabatumaani asiniin jenna. Namoota amanii rakkatutu jira moona kana jechuudha. Kana biraan immoo ifaan egaa akka jedhee dubartoota meeqa fidee mana keessa daraddare obboleettiin gosa wajjiniin hin taatu kanaa booda obboleettii koo kan isa caalu kan isaa oliitiiti malee isaa gadii mitiin isheen itti heerumtu jedhee jira aadannoo isaa agarsiisee jira jechuudha. Kanaafuu akka isaan tokko ta'an hin barbaadu jedhee jira aadannoo isaa har'allee jechuudha. Waan soba amma kanaa fuudhee daba otoo burukeen rukutiin na rukutee jedhee gaafa giddeetaan isa qabdu immoo giddeetaan isa qabdu giddeetaatiin gaafatamu humnaatiin amanee jechuudha. Amanuyyuu didee jechuudha. Akka soba ta'ellee amanee boodarra har'a immoo
waan addisii qabatee gaafa sumee wajjin waltumuuf wal waamanii hoosee obboleettii kee nagaa naa jiraattu burukeetti deebisii nagaatiin jennaan hin deebitu obboleettiin koo burukeetti du'een argama malee azarraaf kaakii qaallitti jechaa jira. Egaa haimeen murteeffachuu dandeessi. Kan ishee baasu kan ishee nyaatu wallaallee jechuudha. Isheen kanaa booda kan ishee gadiyyuu ilma godhatee guddifatee jira guddisataa jira jechuudha. Jireenya isheetu beeka malee ifaatu murteessaa fi miti dhugaa dubbachuuf ifaan jireenya haimee murteessuuf hin danda'u. Ifaan bakka itti isa barbaachisu daangaa qaba hundumtu. Maatiin bakka itti nama barbaachisu qaba. Abbaan manaallee bakka itti nama barbaachisu daangaatiin jira hundumtu daangaa qabaa jechuudha. Obboleessa yoo taates daangaa keessanatti hankeessii jechuudha. Daangaa qabdaatisii jechuudha. Kanaafuu isheen hin barbaanne yoo ta'e malee ati jetteef miti. Yoo haimeen hin barbaanne maal godhama garuu ati jetteef miti. Haimeen yoo minyootii ishee yoo hawwiitii ishee ta'e burukee wajjiniin ta'u. Yoo haimeen hin barbaanne immoo finnettee wanti gadi fidduu hin qabdu yaa ifaa taa'ii. Maaliif dubartoota meeqa wajjiniin taateetta siin tasakkaani akkasuma ammallee ganaadha jechuudha. Dhugaa rabbii kan namaa keessa galtee gisee jireenya namaa luka tokko dhaabdu kan keessi akkasuma jechuudha. Han keessi boorus akkuma kanaati jechuudha. Kan hannamaatti akkas taate hannamaa akkas gootee na ilaallata jette obboleettiidha na ilaallata jette si ilaallata garuu bakka itti si ilaallatu qaban obboleettii yoo ta'ellee akkanaa daangaa darbuu miti. Kan keessi jireenya akkasuma kanaati booru misqiqqiliitu si ba'a jechuudha. Namni meeqa na wajjiniin taate meeqa natti darbatte akka nama dubartii kabajuu taata yoo waa dubbattu immoo dhugaa rabbii ati akkam gochaa turte miti ijoollee baay'ee dubartoota baay'ee akkam yoo waa aartullee akkam gootaa turte akka waan dubartii kabajuun fakkaattu ifaa dhugaa rabbii akka waan dubartii tokko kabajuu dubartii fayyaa qabu fakkaata ati firoondota kee duraa jechuudha waan ati ishee tokko irrattis hojjette ishee ammas duraan sirraa deemtee lammaffaa sitti deebite kanas ani hojjette hundaa yoo argineerra. Kanaafuu akka waan nama dubartii kabajuun fakkaatiin fuxu hin jedhiniiti. Yoo haimee hin barbaanne silallee kalas waan godhamu qabamu ati jettee miti. Ati jara lamaa jidduu lixxee miti. Yoo dhugaa burkee bakka qabaatte yoo alaamaa qabaatte ati fuuldura dhaabachuu hin dandeessu dhugaa rabbi. Kana wadhu deebuudha alaamaa hin qabne yoo ta'e malee. Kanaafuu akkuma argitan egaa girgirrii kaasanii jiru. Du'een argama obboleettiin koo burukeetti hin deebitu jedhee jira. Dubartoota fidee mana keessa daraddaree dubartoota fidee obboleettii koo irratti qabatee obboleettii koo miidhee obboleettii koo godda'ee obboleettiin koo sababa isaatiin miidhamtee hambaa ukkubaa taatee jirti. Kan inni jechaa jiru jechuudha. Rabbi si haa dhiisu. Burukeen dhugaa dubbachuuf yoo haqa ta'e yoo miizanaawii dubbanna jenne ofii keenyaaf namaaf jechuuf otoo hin ta'in gisee tokko namoonni tokkumarra dhaabateeti tokko irratti muka guuraa oola muka jigetti qottootu baa'ataa jedhan gisee tokko namaaf jennee otoo hin ta'in ofii keenyaaf mataa keenyaaf inni bakka balleessaarra dhaabannee dubbanna malee abbaan barbaadde waan barbaadde jette aajaatti hin qabne dhugaa dubbachuuf. Bakkan argetti bakkan ilaaletti hin dubbadhaa jechuudha. Gar tokkorra dhaabatanii harka rukuttu. Rukuttanis bakka hundumtuu dhugaan hin baddu. Hin xiqqaatti malee. Kanaaf isaanii burkeen haimeetiin waan miidhas hin qabu. Dhugaa rabbi wallaahi hin miidhe. Waan tokko ishee fidee hin qabu. Yoo miidhame jette isumanni baraankii fidee kana miidhame yoo jette malee haimeen gara biraatti waan tokko kan isheen miidheeruu hin qabu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Waan isheen miidheeruu hin qabu. Waan lafa jiru waan qabatamaati waan argamaa jiru si'amnu. Kanaafiyyuu ifa ammallee gattaa'e taragaagga'i siin jenna. Faxafaxafaxiin jedhin. Fitsumee jiniin immoo akkamiin iyyuu fitsumee siidaa wallaan dhuftee iyyuuti kaleessoo yaa qabaana gadhiisaa azarraa seeti jettee yoo arrabsite seetinnatiin caba sitti fakkaatan seetirraati seetumarraati alatteetiin kana fakkaatte seetumarraatiin alattee bakka kana geesseeti. Otoo seetiin hin jiraanne marraa alatta seetette. Amma fiigee arrabsiteetta gaama garaa keessatti amma arrabsitee miiteettaa jechuudha. Garuu immoo arraba miti kabajaadha kun dhugaa rabbi. Tokkoffaa immoo shumaagillee. Shumaagillee jedhee arrabsee jechuudha. Kana warra darbee immoo fitsumee nama obboleettii gad deebisii akka araaraman godhe. Haimeen burukeetti deebuu barbaaddi jedhee kadhataa jira. Ifaan immoo hin barbaadu qabaana gadhiisaa haimeetti hin deebi'u.
haimeen hin deebitu. Haimeef inni walitti hin deebanii hani jechaa jiru jechuudha. Dhugaa rabbii nama kofashiistu maaliifi faraajii qolaatii baa'ate amma firdiitu baa'ate jechuudha. Hundumtuu faraaji qoraaci. Kanaaf mee wal kakkabaltu jedhee anoo quba walitti akkasa qabdan jennaan warra hebanii hojarittiin kun jedhee waan fiigee galu lakki boo girgirriirra jiru isaanuu girgirriirradha warra rukunne immoo silallee harka tokkoon sumaa fi ani harka tokkoof hin xinnaadhu jedheera ifaan. Kanaaf har'a fiigee dhufee moo yaa rabbii ko jedhee waan fiigee ilaalu isaa akkattiin caccabuyyuu fiigichaatiin ilaaluuf jedhe naani lakki boo girgirrii malee akka kaleessa aadannaa kaleessaa miti nagaadha noormaalla ana akkasiiti gaa uummata qaalii akkuma argitan egaa du'een argamatti hin deebitu jedhee jira. Haimeen itti deebi'uu barbaaddii kan jedhanitu jiru egaa walumaan ilaalaga hundumaayyuu deebi'anii hundaa egaa rabbitu beeka. Burukeen garuu an caafii koon gahin caafii keen ga'uu jedheera. Egaa garaa keessa jaalalli daftee baatu fakkaata. Hin baatu. Tokkoffaa immoo haimee gara Ameerikaatti erginan jedhanitu jira. Gara Ameerikaa deemsisnaa haimee jechaa jiru. Yaa salaam. Gurna isaan diraas gara Ameerikaatti. Gaafattanitti ofii deemsisuuf gara Ameerikaatti. Gaafattanii isinii eeyyamameera. Addaan nama diiguuf uummanni harka rukutuu subhaanallah. Harka cabcaabii baate harka rukutaa jira amma. Egaa amma burukee ijoollee gara Ameerikaa deemsistu. Kana fakkaatti viidiyoon kun wanta na dhaggeeffattaniif galatooma.